Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu warroonni kiristaana taatan ashama harka fuunee akkam jirtanii bakkuma jirtaniitti nageenyi kan koo isin haala qabu jecha. Egaa har'as akkuma baratame viidiyoo ajaa'iba qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan ilaalu dhaggeeffattoota kan koo akkamitti bilbila keessan irratti bilbila nama biraa hidhachuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Egaa bilbila keessan irratti bilbila nama biraa akkamitti hidhachuu yookaan to'achuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Kutaa darbe keessatti kanaan duras akkamitti bilbila namaa bilbila keessan irratti hidhachuu akka dandeessan kanaan duras isinii agarsiisee ture jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Isa viidiyoo sanis akkuma asirratti argartan viidiyoo kanas daawwadhaadha. Viidiyoon kun baay'ee tokko isin qarqaara. Bilbila keessan irratti akkamitti bilbila nama biraa hidhachuu akka dandeessan. Akkanumallee namni bilbila keessan hidhateera moo hin hidhanne yookaan isin to'ateera moo hin to'anne akkamitti beekuu akka dandeessan. Akkanumallee namni yoo isin to'ate akkamitti ofirraa hiikuu akka dandeessan isin barsiisee ture. Har'as kutaa lammaffaa keessatti bilbila keessan irratti bilbila nama biraa akkamitti hidhachuu akka dandeessanii fi akkamitti to'achuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Kana kan gootan dhaggeeffattoota kan koo bilbila nama saniiti yeroo inni namaa bilbilu jechuudha. Yeroo inni namaa bilbilu qofaadha wanta kana gochuun kan danda'amu. Bilbila yeroo inni namaa bilbiluu fi namni isaa bilbilu sirriitti dhaggeeffachuun ni danda'ama. Yeroo inni namaa bilbilu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa kana gochuu yoo barbaadan akkamitti gochuu akka dandeessan viidiyoo har'aa keessatti ni ilaalla. Kutaa lammaffaadha jechuudha. Kanaan duras koodii tokko fayyadamtanii akkamitti nama to'achuu akka dandeessan isin agarsiisee ture. Kutaa kana keessas koodii ajaa'ibaa tokkotti fayyadamnee koodiin kun immoo adda isa godha jechuudha. Bilbila nama sanii irratti wanti beeksisu tokko hin jiru. Namni isa to'ateera moo hin to'anne waan jedhu wanni beekamu hin jiru. Koodii amma isinitti himu kana qofa yoo beekeedha namni sun to'atameera yookaan namni na to'ateera yookaan nan to'anne ka jedhu beekuu kan danda'u. Akkanumallee nama san ofirraa balleessuu yoo barbaade koodii amma isinitti agarsiisu kanadha itti fayyadamee kan ofirraa balleessuu danda'u malee bilbila nama to'atamee san irratti wanti itti agarsiisu tokkollee hin jiru beekuu hin danda'u. Koodii kana garuu yoo beeke namni isa yoo to'ate ofirraa balleessuu ni danda'a. Akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo namnis isa to'achuu beekuu ni danda'a jechuudha. Egaa asirratti dhaamsa tokko isin gahuu barbaada dhaggeeffattoota kan koo. Wanni isinitti agarsiisuuf dhaggeeffattoota kan koo nama irratti daba akka hojjettaniif osoo hin taane namni daba isin irratti hojjete yookaan bilbila keessa yoo to'ate yeroo ammaa kana namoonni baay'ee rakkisaa ta'anii jiran. Sababni isaas daba qofa walirratti hojjetaa jiraatanii kana wanni isinitti agarsiisuuf wanni guddaan naaf beekuu qabdan wanta kana namni bilbila keessan hidhe moo hin hidhine yookaan isin to'ateera moo hin to'anne bilbila keessan waan jedhu akka qofa beektaniif karaa ittiin beektan. Lammaffaa namni isin hidhee yoo jiraate yookaan namni isin to'atee yoo jiraate bilbila keessan to'atee yoo jiraate akkamitti ofirraa hiikuu akka dandeessan qofaadha malee nama akka hiitaniif miti. Garuu asirratti wanti beekuu qabdan namoonni akkamitti godhanii isin hidhuu akka danda'an immoo asumaan isin agarsiisa. Sababni isaas maali seetan namoonni daba hojjetan. Kanaafii waan gaarii ta'e badaa beekuun barbaachisaadha. Beektee garuu badaa namarratti hojjechuu miti. Daba hojjechuu osoo hin taane waan gaariidhaaf oolcha isiniif jechuudhaaf dhaamsa kooti kuni akka nama tokkootti ani nama daba irratti akka hojjetaniif osoo hin taane nama daba isin irratti hojjete akkamitti ofirraa hiikuu akka dandeessanii fi akkamitti beekuu akka dandeessan qofaadha kan kaayyoon barnoota kanaa jechuudha. Gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warreen chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dandagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notifiikeeshinii ol irra godhaadha yeroo hunda viidiyoo yeroo galleessu akka isin dhaqqabu. Akkanumallee maatiiwwan chaanalichaa laayikii fi share gochuun dandagatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa dhaggeeffattoota kan koo bilbilli kun kan koodha. Bilbila kana irratti namni na to'ateera moo akkanumallee namni bilbila kan koo irratti bilbila ofii hidhateera wanti jedhu ilaaluun barbaada. Bilbili kan koo irratti bilbila kana isinitti agarsiisuudhaaf jecha hidheen ture bilbila biraatiin jechuudha. Hidheen ture to'adheen jira bilbila kana. Asirratti garuu wanti natti mul'isu tokkollee hin jiru jechuudha akkuma amma asirratti argartan. Kanaafiyyuu wanti tokko wanti natti beeksisu tokkollee hin jiru. Kanaafiyyuu akkamitti beekuu akka danda'u isinitti agarsiisa. Bilbili keessan hidhameera moo hin hidhamne yookaan namaan to'atameera moo hin to'atamne waan jedhu beekuudhaaf bakka foon nambarii yookaan aappii bilbila itti namaa bilbiltan kanarra seentan. Ergasii koodii amma iskiriinii irratti isiniif barreessaa jiru kana barreessitu. Istaarii duwwaa duwwaa afur maslaalii jettanii barreessitan. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo ni bilbiltu. Egaa akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota kan koo call forwarding conditionally isiniin jedhee service was enabled isiniin jedha. Yeroo kana bilbili keessan nama biraatiin hidhamee jira yookaan to'atamee jira jechuudha. Koodiin kun baay'ee cimaadha isiniin jedheera. Asirratti nama na hidhe beekuu hin danda'u tasumayyuu koodiin kun isa kanaan dura isin barsiiseerra adda. Kana garuu beekuu kan hidhamuu kan koo ka beekuu danda'u garuu service was enabled isiniin jedha. Kanaafiyyuu gara nama biraatti bilbilli keessan enable ta'ee jira. Kanaafiyyuu ofirraa hiikuu yoo barbaadan immoo amma isinitti agarsiisa. Ofirraa hiikuudhaaf namni already isin to'ateera. Amma ofirraa hiikuu yoo barbaadan immoo maslaalii duwwaa duwwaa afur maslaalii jettanii ni bilbiltan. Irra deebi'aa maslaalii duwwaa duwwaa afur maslaalii jettanii ni bilbiltan. Egaa akkuma asirratti argartan service has been disabled isiniin jedha. Service has been disabled yoo isiniin jedhe nama isin to'ate yookaan bilbila keessan irratti bilbila ofii hidhate ofirraa balleessitanii jirtanii jechuudha. Kanaafiyyuu amma ofirraa balleessinee jirra. Egaa dhaggeeffattoota kan koo namni isin to'ateera moo hin to'anne
kan jedhu akkamitti beekuu akka dandeessan isin barsiisee jira. Akkanumallee yoo namni isin to'ate yookaan isin hidhe bilbila keessan to'ate jechuudha ofirraa akkamitti hiikuu dandeessan akka dandeessan isin agarsiiseera. Amma immoo nama hidhu akkamitti akka dandeessan bilbila isa nama biraa irra deemnee isinitti agarsiisa. Ammas viidiyoo kana like gochuun dagatinaadha. Nafaana tura. Bilbilli amma isin screen irratti argaa jirtan kan ammaa kun jechuudha dhaggeeffattoota kan koo kan nama saniiti. Sekondi muraasa irraa fuudhee jira akkamitti haggodhee akka isinitti agarsiisu ni ilaaltu jechaadha. Egaa nama kan haggochuudhaaf bakka phone number yookaan bakka inni nama bilbila namaaf bilbilu san irra ni seentanii. Erga seentanii booda dhaggeeffattoota kan koo istaarii jettanii duwwaa afur akkuma screen irra isiniif barreessaa jiru istaarii jettan ammas. Ergasii bilbila keessan bilbila nama sanii irratti kan guuttan. Bilbila keessan bilbila nama sanii irratti bilbila kan koo bilbila nama kanaa irratti nan guuta jechaadha. Erga bilbila san guuttanii geessitanii booda maslaalii jettan dhumarratti. Egaa akkuma amma iskiriin irra argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo bilbila nama sanii irratti koodii kanatti fayyadamee guutee jira. Kanaafiyyuu istaarii duwwaa afur istaarii bilbila nama sanii dhumarratti maslaalii erga guuttanii booda ni bilbiltan. Seemii lama qabaachuu danda'a namni sun seemii irratti hidhuu barbaadan ofii keessanii ni beektu waan ta'eef kanaafiyyuu seemii sana irratti okeettu. Egaa haala kanaan jechuudha. Call forwarding conditionally registration was successful yoo isin jedhe bifa kana yoo isin dhufe nama kana gara keessanitti forward gootanii yookaan gara keessanii bilbilli inni namaaf bilbilu akkanumallee namni isaaf bilbilu akka isin bira gahu godhuu dandeessanii jirtan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bilbila kana nama saniif deebisuu ni dandeessan jechaadha. Bifa kanaan nama san to'achuu ni dandeessan jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo namni kun wanti asirratti isa beeksisu tokko illee jiru hak ta'uu isaa wanni isatti mul'atu tokko illee jiru bilbila isaa irratti koodiin kun baay'ee tokko cimaadha. Akka tasaa koodiin kun bilbila tokko fi teelee tokko irratti hojjechuu dhabuu danda'a. Teelee tokko irratti hin hojjetu biyya an jiru kanatti teelee tokko irratti fakkeenyaaf hin hojjetu teelee isa biraa irratti ni hojjeta jechuudha. Biyya kana teeleen adda addaa waan jiruuf kanaafiyyuu haala san ta'uu danda'a. Garuu isin warroonni teelee keessan irratti yookaan bilbila keessan irratti hojjetu isin itti fayyadamuu ni dandeessu. Egaa namni kun immoo yoo shakke jechuudha bilbilli isaa yoo shakke isinis ta'uu danda'a. Namni sun yoo shakke akka tasaa akkamitti beekuu danda'a kan jedhu immoo irra deebi'ee immoo isinitti agarsiisu. Yoo shakke jechuudha cheek gochuu barbaadani istaarii duwwaa afur akkuma jalqaba isinitti agarsiisanii ergasii ni bilbila jechaadha. Egaa koodii kana qofa yoo beekedha namni sun akkamitti namni na to'ate montoonne waan jedhu akkami beekuu kan danda'u jechaadha. Kanaafiyyuu isinis koodii kana hin beektan yoo ta'e namni isin to'ateera montoonne waan jedhu tasumayyuu beekuu dandeessan. Kan beektan koodii kana qofa yoo beektan qofaadha. Kanaafiyyuu wanni ani isin barsiisee guddaan daba namni yoo isin irratti hojjete wanta kanatti fayyadamtanii koodii kana fayyadamtanii yeroo adda addaa bilbila keessan cheekii yoo gootan namoonni badduun hin dhabamne jechaadha. Ilaalcha adda addaa irraa ka'anii ilaalcha siyaasaatiin kan maali irraa ka'anii bilbila namaa irratti waan adda addaa namoonni hojjechuudhaaf deeman jiranii namoota kana akka ofirraa ittiftan qofaaf akka itti fayyadamtanii haala kanaan yoo isin dhufee dhaggeeffattoota kan koo akkuma amma asirratti argartan service was enabled yoo isin jedhe namni kun to'atamee jira jechaadha. Nama kana ofii keenyaa to'annee argatanii jirtanii akkaataa ittiin to'annu kanaafuu namni kun to'atamee jira jechaadha. Ofirraa hiikuu barbaade namni kun amma fakkeenyaaf immediately waan godhu koodii kana yoo beeke jechuudha. Maslaalii duwwaa afur maslaalii jedhee bilbila ni bilbila jechaadha. Kana koodii kana yoo beeke qofaadha kan ofirraa hiikuu danda'u jechuudha. Haala kanaan haala amma argartan service has been disabled yoo isin jedhe jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Kanaafiyyuu namni kun ofirraa hiikee jira firiidha jechuudha bilbilli isaan to'atamne jechuudha. Haala kanaan ofirraa hiikuu ni danda'a. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti dhaggeeffattoota kan koo koodii kana fayyadamtanii akkamitti nama haggochuu yookaan bilbila keessan irratti nama tokko hidhachuu akka dandeessan kan isinitti agarsiise. Garuu wanta kana waan badaadhaaf itti fayyadaminadha. Isin kan itti fayyadamuu qabdan wanta gaariidhaa fi namoonni isinidha immoo hiniine waan jedhu qofa beektanii akka ofirraa namoota saalxixiltaniif yookaan ofirraa eegdaniif qofaadha jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa kutaa sadaffaa irratti illee waan biraa qabadhe isiniif dhufa. Sababni isaas namoonni baay'ee daba adda addaa walirratti hojjetaa jira waan ta'eef wantoota kana ifa baasuudhaaf namni hundiyyuu beekee wanta kanarraa of eeguu waan qabuuf nan barsiisa jechuudha. Sirriitti karaa adda addaatiin namoonni yeroo adda addaa suuraawwan adda addaa karaa teelegiraamaa irratti argitan yoo ta'e feesbuukii irratti al tokko suuraa fokkataa ta'e kan bayan namoonni yeroo walitti buufatan yeroo walitti aaran waliin turanii wal jaalalaa waan adda addaatiin waliin turanii daba yeroo walirratti raawwatan haala kanaan walirratti raawwatan jechuudha. Kanaafii wanta kana ifa baasuudhaaf bilbila namaallee karaa adda addaatiin guutumaan guututti to'achuun karaa itti danda'amu jira. Yeroo biraa viidiyoo biraa qabadhee kan isiniif dhufu ta'a. Warroonni kan koo kanarraa kana fakkaata warroonni hanga ammaatti nafaara turtan hundi keessan waa'ee galatoomaa isiniin jecha warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatanaadha. Akkanumallee mallattoo notification oolarra gochuu hin dagatanaadha. Maatiiwwan chaanalichaa like fi share gochuun dagatanaadha. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.